Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture guyyaa 9 tureeti har'a xumuramuun isaa kan dhaga'ame. Mariin kun guyyoota dabalataa 2 fudhata jedhamee yeroo eegamaa turetti tasaa xumuranii addaan galuu isaanii kan dhaga'ame jechuudha. Marii kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo yeroo fuula fuulatti mari'atan kan jalqabaati. Kuni qabxii gaarii yookaan tarkaanfii jajjabeessaa akka ta'etti fudhatamee jira. Lamaan isaanii yaada isaanii dhiyeessanii garii irratti wal hubannaa garii irratti immoo osoo walii hin galin karaa nagaa marii kana xumuraniiti kan isaan addaan bahanii ibsa kennaniitiin qabxiilee gurguddoo yookaan qabxiilee ijoo gama siyaasaa jiraniitiin ammayyuu walii galuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaas marichi jajjabeessaa ta'uu ibsee garuu ammatti marsaa jalqabaa kanaatiin akka walii hin galledha kan ibsame. Qaamoleen lamaan iyyuu itti fufinsaan mariin marsaa biraa akka jiraachuu danda'u eeraniiti kan jiranii. Lamaan isaanii marii ittaanuuf qophii akka ta'anis asumaan ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Wanni isaan irratti waliin galanii qabxiiwwan gurguddoo jedhan yookiin qabxii ijoo jedhan qabxiin ijoon kun kami maal fa'a? Tole asilee marii kana keessaa hirmaattotarraa kan mirkaneeffachuu danda'etti gaaffii guddaan dhiyaate tokko mootummaa waloo yookaan mootummaa cimsaa hundeessuu kan jedhudha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jiru jechuudha. Dhimma kanarratti falmii guddaan gaggeeffamee akka jiru odeeffadheen jira. Mootummaan waloo yookaan cimsaa kun paartiilee mormituu adda addaa kan of keessatti hammateef fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessaati. Filannoo darbe irratti kan hin hirmaanne adda bilisummaa Oromoo akkasumas kaafaa wallee dabalatee paartiileen mormituu fi kan biyya bulchaa jiru kan hammate mootummaa waloo yookaan cimsaa tokko akka ijaaramu waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuudha kan hin odeeffadhe hirmaattotarraati. Kanarratti guutummaatti kan wal ta'an miti. Sababni isaa mootummaan filannoo haqa qabeessa gaggeessee aangoo qabadheen jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e Itoophiyaatti mootummaan filannootiin aangoo qabatetu jira jedheeti kan amanu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo dhiisuun karaa nagaatti dhufee filannoo dhufurratti hirmaachuun yoo kan mo'atu ta'e filannicha aangoo qabachuu ni danda'a jedheeti kan amanu. Kana dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis kana dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo wal amantaa waan hin jirreef dhimma Oromiyaa keessa jiru irratti paartiileen Oromiyaa keessa socho'an hundi wal qixatti gaafatamummaa fudhachuu karaa danda'aniin mootummaan wal hundaa'ee nunis keessatti hirmaannee filannoo haqa qabeessaa fi bilisa ta'e ittaanuu ga'uu qabnaa kan jedhudha kan ka'ee jiru jechuudha. Dhimmi kun dhimma isaan irratti waliin galle akka ta'edha kan hin odeeffadhe jechuudha. Dhimmi biraa ka'uu danda'u kana dura kan keessaa quba qabutti jechuudha. Dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Mootummaan fakkeenyaaf walii galtee TPLF waliin taasise irratti waraanni TPLF meeshaa hiikkachuun gara qabsoo nagaatti kaan immoo gara humna waraanaa biyyattiitti makamuu akka danda'an waliin dubbachuu isaanii ni yaadatama. Gama kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkachuu kan jedhu kanarratti guutummaa guutuu kan walii galan hin fakkaatu. Yaadni jiru humni waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenya mootummaa biyyattii sadarkaa naannoottis ta'e biyyaatti ta'ee integreet ta'ee achi keessatti hammatamuu akka qabu yaadni akka jiru odeeffadheen jira jechuudha. Keessaan qabxiilee gurguddoon irratti mari'atan kan irratti wal dhaban kan irrattis immoo wal ta'an bal'inaatiin ifaatti qaamolee lamaan irraati ibsi bal'aan ifatti hin kennamne jechuudha. Waan dabalataa hordofnee kan dhaggeeffattoota keenya biraatiin geenyu ta'a. Yeroo mariin kun gaggeeffamutti naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jira. Waliigaltee ga'uu dhabuun isaanii kunin yaaddoo akkamii uuma uummata Oromiyaa keessatti? Maaliif jennaan uummanni abdii guddaan eegaa ture marii kana? Akkuma jettee abdiin kun uummanni mariin kun maalirra gahaa itti baasaati kan eegaa ture jechuudha. Aduu torbee tokko caaluutiif waliigaltee nagaa irra ga'u jedhamee abdiin kan ture. Haa ta'u malee ammas wal dhabanii adda bahan sadarkaa jedhamurra gaheera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa qaamoleen lamaan mariin dabalataa marsaa biraan jiraachuu akka qabu itti amanu ibsa isaanii keessatti akka eeranitti jechuudha. Marii kanaafis lamaan isaanii qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru. Kan egaa ammaatti mari'atan jajjabeessaa ta'us ibsanii jiru waanta ta'eef jechuudha. Mariin gara biraa jiraachuu ni danda'a jechuudha. Qaamoleen idil addunyaa akka qaama sadaffaatti marii kana qindeessan kan akka Noorweey fi akka Keeniyaa fa'as jechuudha. Itti gaafatama fudhatanii marii biraa qopheessuu jenneeti kan abdannu. Yeroo mariin kun gaggeeffamaa jirutti Oromiyaa keessatti gama tokkootiin asiin mariin gaggeeffamuyyuu malee waraanni akka hin dhaabbannes dhagaa jirra. Waggoota
oliif immoo naannoon Oromiyaa keessumaa gara lixaa fi gara kibbaarra rakkoo nageenya hamaaf saaxilamuu isaanii ni yaadatama jechuudha. Rakkoo kan inni iyyaafadhee maraamartuu waraanaa keessaa bahuuf wal amantaan qaamolee lamaan gidduutti uumamuu akka qabu mootummaanis kan kennuuf kan fudhatu akka jiru waraanni bilisummaa Oromoos marii nagaarra ga'uuf jechuudha kan kennuuf kan fudhatu akka jiraachuu qabudha lamaan isaanii kan isaanitti amanan jechuudha. Jajjabeessaa ta'uu isaanii mariin kun jalqabuu isaati. Garuu rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa karaa dhaabbataa ta'een furuuf qaamoleen lamaan waliigaltee nagaarra gahuun barbaachisaa akka ta'e itti amanu waanta ta'eef marii biraa ni eegna jechuudha. Kan maatiin waan adda galannatti hin fakkaatu. Dabalataan marii kanarratti jalqaba akka gabaasaa turre hirmaattota nama ja'atu hirmaataa ture. Gama mootummaatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis booda kanarraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa loltoonni lama marii kanatti akka makaman deeggarsa qaama marii kana qindeessuutiin jechuudha. Kanas odeeffadhee hin jira. Kana jechuun hawaasni idil-addunyaa marii kana qindeessaa ture. Nagaa naannicha keessatti fiduudhaatiif kutannoo akka qabullee gamanumaan odeeffadhee hin jira asili. Gami lamaanuu mariin akka itti fufan ibsanii jiranii garuu yoomii yookiin eessatti taasifamaa ibsanii? Mariin marsaa jalqabaa kun egaa Tanzaaniyaa odola Zanzibar irrattidha kan gaggeeffame. Kan lammaffaa kun mariin biraa akka barbaachisu qaamoleen lamaan haa ibsan iyyuu malee eessaa fi yoomitti gaggeeffamaa kan jedhu irratti ibsa bal'aan hin kennamne yookaan hin himamne jechuudha. Gama biraatiin immoo haga ammaatti qaamoleen lamaan ibsa bal'aa kennuurraati of qusataniiti kan isaan jiran. Mariin kun icciitiin kan gaggeeffamaa ture bakka miidiyaan galuu hin dandeenyeetti jechuudha.